السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني خوردفتون فيسبوك يبرسا رما أكسما خوردفتوني يوتيوب channel كو أورموتا tutorial الحمد لله ينجا كوت نجيني كي كان جالا كن كبجادا بك جرتن مرس نجاو إجا خوردفتون كيا فيديو راتنا كيساتي حالة مقا فيسبوك كيساني osoo ji'a lama guunne yookiin osoo guyyaa jahaataman guunne yeroo barbaaddan irraa torbanetti ta'ee baay'ee tokkoon booda ta'e yeroo isin barbaachisa irraa karaa salphaa ta'een jijjiirrachuu dandeessan isin argisiisa hanga xumura viidiyoo kiyyatti nafaana tura jechuudha. Egaa gara barumsichaatiin darbuun duratti jechuudha warroon YouTube chaanaala kiyyaa hin beekne yookiin warroon YouTube chaanaala kiyya subscribe hin godhinoo jiraatan YouTube chaanaala kana akka subscribe gootan gamanumaan isin affeerra jechuudha. YouTube chaanaala keessan irra galuudhaan egaa bakka seerchii kanarratti jechuudha. Oromoo ta'e tutorial jettanii barreessuudhaan egaa haaluma kanaan maqaa YouTube chaanaala kiyyaa sanii fide jechuudha. Subscribe kan jettan tuquudhaan subscribe gootanii asirratti akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra jechuudha. Viidiyoon asirratti kallakkifne kallatti mana akka isin bira gahu asirratti kilikni gootanii oolu ka jettu kanarratti kilikni oolu ka jettu kanarratti kilikni gootanii jechuudha. Kallattimaan viidiyoon nuyi asirratti gallakkifnu isin bira gaha jechuudha. YouTube chaanaala kana subscribe godhuudhaan YouTube chaanaala kana hordofuudhaan wanta barbaadan wanta isin dhibe asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Okay, gara barumsaatti isin dabarsa jechuudha. Egaa kallattimaan Facebook keessanii galtu jechuudha. Egaa achi booda jechuudha profaayilii keessan gubbaa ni dhuftu. Egaa akkuma barame ammallee seetingii keessan irra gadi ni dhuftu. Seetingii bira Facebook irratti kilikni gootu. Egaa achi booda jechuudha seetingii kan jedhamu irratti kilikni gootu. Egaa achi booda jechuudha personal information kan jedhamu irratti kilikni gootu. Achi booda name kan jedhamu irratti kilikni gootu. Egaa kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha guyyaa 60 yookiin baatii lama booda malee jijjiirrachuu hin dandeessu jira jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een haala jijjiirratan isin argisiisa jechuudha. Asol ni dhuftu jechuudha add nickname kan jedhamu irratti kilikni gootu. What is your nickname kan jedhamu irratti kilikni gootu. Maqaa jijjiirrachuu barbaadatan ni barreessitu jechuudha isin galee. Egaa achi booda jechuudha asitti kan waraatii kan ni gootu. Achi booda save kan jedhamu kilikni gootu. Egaa haala kanaan yeroo kilik gootanii save ta'ee raawwate as keessaa ni baatu jechuudha gonkumaayyuu. Duubatti deebitu gonkumaayyuu jechuudha. Profaayilii keessan gubbaa dhuftu. Egaa haala kanaan maqaan isin barreessitan suni maqaa keessan jalatti kan asirratti jechuudha. Maqaan dabalataa sun jechuudha asirratti isin dhufa jechuudha. Isin galee. Kana screenshotii kaafatan jechuudha isin gala. Haala kanaan screenshotii kaafatan jechuudha. Yeroo screenshotii kaafatan ammallee deebitaniiti seetingii sanirra buutu jechuudha. Seetingii kan jedhamu irratti kilikni gootu. Achi booda ammallee personal information kan jedhamu irratti kilikni gootu. Name kan jedhamu irratti kilikni gootu. Ammallee jechuudha wanni godhuu qabdan asirratti jechuudha learn more kan jedhamu irratti kilikni gootu. Egaa achi booda jechuudha asirratti kan bakka searchii kanarratti change name jettanii barreessitu jechuudha. Name FB jettanii barreessitanii searchii gootan. Kanuma walaa kanarratti kilikni gootu jechuudha. Kanuma walaa barreeffama walaa sanii dhufu kana jechuudha. Achi booda gad deemtu malleedha. Asirratti kilikii gootu mallee. Egaa haala kanaan bakka itti maqaa jijjiirratan isiniif fide jechuudha. First name maqaa silatti sana osoo hin ta'u goranii barreessitu jechuudha isinii galee. Ammallee maqaa dhumaanii barreessitu jechuudha mallee. Isinii galee. Achi booda yeroo maqaa barreessanii raawwatan gadi ni dhuftu. Asirratti jechuudha wanni godhuu qabdan jechuudha. Choose one kan jedhamu irratti kilikni gootu. Achi booda legil name change kan jedhamu irratti kilikni gootu. Ammallee choose file kan jedhamu irratti kilikni gootu. ammallee
Piroofaayilii keessatti irratti kilikni gootu jechuudha. Piroofaayilii irratti iskiriiptii kaaftasan kilik irratti gootu. Haala kanaan qeebala jechuudha. Achi booda seendii kana kilik itti gootu jechuudha. Egaa achi booda maqaan keessan salphumatti isinii jijjiirama jechuudha. Daqiiqaa muraasaan booda ofumaaf isinii jijjiirama argitan jechuudha isinii galee. Haala kanaan maqaa feesbuuk keessanii karaa salphaa ta'een haala salphaa ta'een jijjiirachuu barbaadan jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Yeroo feetan irraa jechuudha. Yeroo isin barbaachisan irraa bifa kanaan maqaa keessan jijjiirachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoonni keenya viidiyoon keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa biraatiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa. Viidiyoo keenya laayik sheer godhuudhaan uummanni hundi akka irraa fayyadaman biraan nu gahaa jennaa galatooma.